baga gammad abbaa manaagee fataa zanaa agooteetoo jirta baga sitti tole warri gammadan chaap godha chaba sinin jechuun jaalladha ashamaa akkam jirtu hordoftoonni qiddoo yuuteef jecha jechuudha ani yookiin bareedeera siyo jechuu baattanii ani bareedeera sinin jedha nagaa keessanii mitiireema sinin jaalladha lammii koo qaali lammii koo jiruuf jireenyaaf jettanii jechuudha biyya firmaa keessatti karaatataa jirtan sin gadi qabdanii yoo na cafattanis ani sinin jaalladha aymeessu waa yaada keessa waan laphee keessan keessa buleemmoo barreessuun mirga guutuu qabdu sinin jechuun jaalladha mormayyuu na keessa yaade sinin jedha egaa ruutaanii warri ani fi Abrahaamii tokko ta'uu keenyatti gammadan jirtu jettee jechuudha ani iyyuu gammadee jira jechuudha ani gammadee jira katole taragaagge qiddis taragaagge tasgabbay enna achi gammadanii akkasuma warri artanillee jirtu eeyyee maaliif haarresitti fakkaate Abrahaam gara keetti deebi'uu isaa miti jechuudha ati gammachuu qabaachuu kee miti kan nu aarsee jechuudha akka mucaan keessan abbaa malee hin guddanneef xiratii baay'ee saayii kan taasisaa turre nuyi maalidha innaa kan taasisaa ture nuyiidha jechuudha lakkii haruutaa kan jechaa ture nuyiidha waan baay'ee kan taasisaa ture nuyi warra koomenteettamu warra irraa dubbatu naan ta'uu jette naan ta'uu nan barbaachisuu waan baay'ee irratti taasiseette tole jennee bakka dhisne maal goonaree amma jaarsi baay'ee nu dadhabee koo nu dhiisiiti jechuudha nama hundumaa immoo dhaggeeffattooti natti fakkaate hin beekan achi dhisnee achi ofitti deebistee tole tamasgeen jennee bakka innaa jennee jennu mucaan nu alaaraa ta'e Abrahaam sin harkaa bilbila butee ashamaa akkam jirtu hordoftoota kiyya nyanyanya jedhu haalli inni itti nagaa hordoftoota isaa gaafatu addadha har'a garuu aaraanumti ta'e har'a garuu nama addaanumti ta'e sanarraatiin kan ka'e waan goonu waan ta'amnee fi maaliif irraa ta'e jenne ruutiyyee gammachuun kee baay'ee nutti tola gammachuun kee das nuyeedha gaansiin jedhati dubartii bu'aa baay'ee ofuma keetiif iyyuu of baastedha jechuudha yeroo itti yaannus jechuudha maaliif jennaan yeroo inni illee kootu illee deebi'ii bakka mucaa keenya illee waliin guddifannallee sin jedhu illee didde jechuudha eeyyee dubartiidha wanti baay'een sitti dhaga'amuu danda'a simmeetaawwii taate yeroo sanaaf jechuudha dubbiin gaafa bulanii gaafa oolanii namatti mul'atti wanta ta'eef jechuudha qiddisee taas gabbaa'e achi egaayee sana booda osuma jechaa jirtu otuma gammachuu ibsachaa jirtu namoonni baay'een boqonnaa nu dhoowwanii aara galtii nu dhoowwanii maal akka ta'an hin beeku gammachuu kiyyan barbaadanii biyya keessas baay'ee bashannanna jedheen isaan bashannansisa jedheen isaan baasuu hin dandeenye ergammoo ta'e immoo asuma keessatti magaaluma Finfinnee kana keessatti hin bashannana bakkee garaagaraa deemne lafa garaagaraa deemne jette jechuudha bakka gidduu kanatti hin dhufe yeroo hin dhufutti yoomittuu baatanii jedhe jechuudha yoomittuu baatanii jedhee jechuudha manaa ta'uu konkolaataa keessaa ta'uu wanti isaanuuf hin galu jechuudha isaan dubarraan dhufee achi gaashin dhungachuutti teesse inni mucaa harkaa fuudhee jechuudha mucaa harkaa fuudhee mucaa dhungate malee ruutaan dhunganne maaliif jennaan warri viidiyoo yookiin immoo ani galgala gadi gallakkisee suurarratti dhaqi ilaali dhungateera jettan hin dhunganne Abrahaam kan dhungate ayi ani iyyuu jechuudha appi sana barnoota isaa fudhadhee itti fayyadamuu nan barbaada garuu sababa waayifiitiidhaa fi anumaa iyyuu barachuu hin dandeenye meseera yuutii iyyuu jechuudha naafa dhugaa rabbiin siniin jedhe achi isatu dhungatee jechuudha inni morma gaafa isaa wal qabamee isatu akkas godha maaliif idiitii godha akkas godhaniif jechuudha malee Abrahaam hin kolfine achi keessatti hin dhungannes hin agarran ruutaatu yeroo baay'ee ofitti qaqqabee dhungachaa ture jechuudha ofitti qaqqabdee dhungachaa turte achi nagaa gaafadhu nageenya kee namoota baay'ee yaaddaa jira jennaani umaayyuu yaadda hinaa beetasabootaan nagaa kiyya dheedhe kanuma dubbateetu achi booddee haadha manaa koo mucaa koo faanan jiraadha jechuudha akkuma yeroo darbee dubbatee jechuudha kanaaf iyyuu mee jechuun ani baqqame adeemu'an agaluuf rottaadha dhugaa rabbii agaluuf bakka ermeelladhaa jireenya ishii furmaata laatee fi agalu isan barbaada yoo ani maaliif jennaan inta uuf bakka ermeellaan akkasumaan gatii baaste jechuudha. Borus miidhamti waan ta'eef dubartiin kun immoo akka ishee miidhamtu hin barbaadu.
akkanatti immoo gara biraatti deemti iyyuu wanta ta'eef jechuudha. Bakka Hermeelaan akka jireenya Abiraam keessaa baatu jireenya Ruutaa keessaa baatu amma ani fedhii kiyyan qaba. Fedhiin qaba maalan godhare alaabaan isin jiru malee olaan qaban ture hin jiru garuu as. Egaa sanarratti yoo suma isaan akkasitti dhanaa saanuu yoo barbaadde as keessatti yoo barbaadde immoo yoo as turuu barbaannes bakkee algaanis jira maalis jira fataa jennee dabarsuu ni dandeenya. Kana booda bakka sammuu kee firii gochuun si barbaachisaa. Namoonni baay'een immoo si rakkisaa jiru. Ati nagaadha miti, ati fayyaadha miti, fuulli gurraacha, fuulli cilee ta'e ani mucaa osoo harkaa fuuteen jaaladha mucaa lafaan dha'een jedhan kana guyyaa meeqa kana duras gaafa isaan akkasitti wal lolee mucaa inni harkaa fuudhe lafaan dha'een jedha lapheen kun tirna jechaa ture akka waan dhala koo ta'ee jechuudha. Luuliyyee immoo ilma abbaa fakkaatu dhuga waan hundumaan Abiraam amalli isaallee Abiraam jechuudha. Tasgabbaa waan ta'e waan tokkotti iyyuu dubbatu jechuudha. Kanaaf iyyuu duudaan kun mucaan ji'a 8 osoo jaalala abbaan argin osoo jaalala haadhaan argin ciqiidhaan diriidhaan akka inni guddatu fedhii keenya miti barbaachisaa miti kun garuu nagaatti akka inni nuu deebi'u. Ruutaa waan tokko si gaafanna nagaatti nuu deebise Abiraamidhaan. Abiraam kaleessa barbaannee dhabnee jira. Namni baay'een dhugaa dubbachuuf. Ani ijoolleen baay'een sagaleen akka waan yeroo nuyi sagalee deebisuuf iyyuu qabu maali? Ani akkamiin jechuun sagaleen naa taa'u iyyuu maalidha? Abiraam fayyaan qaba. Abiraam akkasidhaan akkas sagalee ta'aa fi naannoo akka waan jettan jirtu sagalee ta'aa jira. Sagalee nama taana waggaa tokko fixan isaa waggaa lammaffaa qabatanii jiru jechuudha. Isa kanaaf iyyuu bakka baay'ee tokko nama dhibaa baay'ee tokko nama rakkisaa jechuudha. Waan isaanii kun namaa fi galu wanta ta'eef baay'ee isaa ittiin dhiphatina kadhannaadhaan bukkee dhaabadha. Waaqayyo wanti inni dadhabe tokko illee hin jiru. Danqaraa dhiphinaa kan cabsu isadha waan ta'eef jechuudha. Shirri guddatuma jedhanu jechuudha. Jecha eenyu dhufee jettan daanii na tu'aa jira yoon deeman daaniin dhufee maalidha jetteen achi booddee maaltu jedhanii eessaa dhuftee ati maaliif jireenya koo hordoftaa nageenya keenya maaliif jibbitanii silanni jireenya isaa filateef silanni jiruu isaa filateef jette dhuftanii sanaaf miti Abiraam fayyaan qabu jedhe. Abiraam fayyaa hin qabu anaan inni namoonni bira dhaabbatanii fayyaan qabu jedhaniiniyyuu itti yaaddaniittu waan dhaggeeffata wanta ta'eef jechuudha. Inni dammoo viidiyoon kaleessaa argitaniittu Hermeellaa akkamitti akka inni harka ishee akkasittidhaan harka ishee mee akkasitti akkas godhee qabee mi'aa fi akkasittidhaan jechuudha. Kunis gaaffii ani immoo viidiyoon Hermeellaa dafee yeroo gallakkifamu akka galgala viidiyoon biraa jiru innuma sana naa galee ture jechuudha. Galamiti innuma sana jechuudha. Achi ka bakka inni deemee nuti bashannanuu dhufne maal ta'uu dhufne ennaani bashannani bakka rakkoon tokko illee hin jiran isin tunne ani waan isin tuqe hin qabu garuu jaalattus jibbitus ela anis ta'e maatiin isaas ta'e hanga gaafa Abiraam fayyuutti wajjiniin jira bashannanii dheeni ishee achitti ishee dhiise taa'e gaafa inni taa'ee jedhu deemii naamina jedheeni deemii jetteen jechuudha. Yeroo kanatti ani isin tunne nan tuqeeni waan tokko akka na tuttu hin barbaadu jedheen jechuudha. Hordofaa akka jiranidha jechuudha. Garatti ba'an lafa dhaqan eessa akka dhaqanii hordofaa jiru jechuudha. Qarshii kaffalaniitu nama ota hordofsiisaa jiru jechuudha. Isin galamitiire kanaafidha jechuudha. Rootaan iyyuu kanaaf kan ishiin ba'uu diddee yookiin immoo baasuu dadhabde jechuudha. Wanti kun adeemee hin beeku. Diraamaanis immoo dhumee xumuramee itti fufiinsa qaba kan isaanii itti fufiinsa hin qabu gidduutti garuu namni kun jechuudha dhugaan siniin jedhe dhiphina sammuutiin miidhamaa jira. Kana dura argitaniittu amma barbaadeyyuu haa ta'u Rootaan deebistee ofitti ani guyyaa 3 irratti xibbee sirratti taphadhee hanga sana muluu sifaana hanga sana mulaatti dabarsitee dhufte ani akkamitti nan isa sun beeku sifaana jiraadha jetteeni. Amma makkaan dhiphina keessa galee deebisaniis immoo haa ta'u iyyuu malee qaamni isaa sun waraabame akkamitti maal isa gochaa akka turan kuni deemee obsaadhuma yoo ta'u miskiinuma yoo ta'u miidhaan gaadhee yaadana Abiraam irraan akka kiyyatti jechuudha. Isinii galeera miti
isa kanadha ammallee ruuttaanii Abiraamidhaan akkas akkan goone ani keessi kana sodaachisee jira waaqa sodaadheen jira kaleessa fa'ii jechuudha kaleessa viidiyoo sanarratti Abiraam waan tokko gammadaa miti isa dhugaa dubbadha dhugaan siniin jedhe gammadaa miti bakka itti yaadaa miti namni tokko immoo wanta tokkollee yoo dhiiseellee dhufe guyyaa muraasa dhiphata yeroo muraasa dhiphata malee yeroo hundumaa dhiphatu dubbachuu barbaade waan dubbatu wallaalu osoo nagaa ta'e waa jedha ture nama tokkoon waa jedha buziyyeedhaan ufitti qabee buziyyee waan baay'eetti mata waan baay'ee waliin haasa'u waan ta'eef garuu bakka gaaffetti ta'ee wanti jiru jira jechuudha. Sana booda akka bakka inni isaan gaafa wal caqacaqanii jedhanii maalidha jennaanii ani hin beeku maalidha jedhee ganaa shi gaafata maalidha daanii mitiyyuu kan inni gaafatame maalinni maal jechaa jira jennaanii ani waan isaan beeku jireenya keenya keessaa bahan jiru gammachuu keenya argachaa hin jiru gaafa ishiin jettuuni bakka kan erga bashannannee booddee yoo arganne yoo jedhe ani na sanas garaa kun na raafame namadha waan an ta'e akkamittiin namaaf yaadu achi dhaqee gadi gaafa gadi taa'ee jedhu isa wal caqacaquutti jalqabanii bayi jireenya koo keessa jennaan hiriyaa kootidha hin baammanni gaafa fayyutti jennaanii maal hiriyaadha naamna jettee jechuudha boodarratti egaa gara isaa gaafa dhaqxu inni dhiphise miti jennaan lakkeen nan dadhabee jedhe mana hoola konkolaataa nama toofaa fi hin hojjetu maaltu dadhabsiisa waan hundumaa washib gochaa fi jira bu'aa baay'ee oshita wajjin hin ba'aa jira wooti maaf dadhabareeshi maanni obboloota dhugaa waaqayyoo maalinni nagaa finatti ta'e maayinni waa'ee isaanii kun maayinni siniin jedhame silaa akka nuti yoo yaannuuf akka nuti yoo arginuuf fidaniitu asirratti gallakkisu akkamittis immoo namnis immoo dhiphatamu diraamaadhas akkamittiin jedhama nama guyyaanga kanarraa ta'e nama guyyaanga kanaa wallaale innaa bichaa ishiin gammaddeetti haa gammaddu bakka gammachuun ishii nama gammachiisa kolfuun ishee jechuudha garuu namni sun amantanis amanuu baattanis Abiraam hin kolfine Abiraam sekendii tokkittiidhaaf hin eekamne fuullisa hin eekamne ani hin beekan bakka abbaa yoo arge maal jedha kana ati yoo argitu maal jetti kana dhugaa dubbachuuf taanaan biyya tokko keessa jiru maleessa maatii shifaan maatiin Abiraam biyya tokko keessa jiru malee osoo amma biyya biraa ta'anii hanga kanaatti obsettanii yaaddu Abiraam hanga barbaade yoo sagaagalu Abiraam amma barbaade yoo ejju bahee jechuudha mucaa kaleessa nagaa yeroo akkattan gara har'araa ta'uu nagaa ettanii yaaddu moo'ii dhuguma Abiraam immoo nama gaddisiisu maaliif argaa dhufne miti waan baay'ee isaa baraa turre dhufne miti Abiraam gaafa dubartoonni iyyuu dhufanii si jaalanne jedhanii okkoo akkatti inni gaggeessu yaaluu okkoo arginee turre Ermeelaatti akkamittiin ulfaata Ermeelaan akkamittiin gaggeessuun ulfaate hanga kanaatti wallaalee hanga kanaatti raata'e yoommoo dhugumaanis immoo waajjiramoo jedhe gizee nagaa ta'a bakka callee dhaggeeffata dubbii wayiis immoo yeroo tokko hin darbata ani hin beekan dhugaan siniin jedhe hordoftoota hin beeku waaqayyoo furmaata haalaatu fayyina haa kennuu fi isa kanadha inni dammoo yeroo taanii ammallee nuti illee kan sirraa barbaannu tokko yoo jiraateera ta'e gara nagaatti deebisii maaliif akka akkas ta'e illee saba keetiif hordoftoota keetiif hiika godhi nama baay'ee si jaallata nama baay'ee akkasiin tokko taatanii dhala keessan iddoo tokkotti guddifattan nama baay'ee barbaada Ermeelaan hagaltuu jireenya ishee haa heegaltu wanti itti hir'ate hin jiru guutamtuudha dhuftee egaa jaalalli jedhan sun dhufee gidduu gaala keetii akka ishiin galtuu fi xiiqii tole jechuudha bukee ishiinis illee hanga ta'e maalidha haraara miti jiraadhu illee sin jettee turte jechuudha haa ta'u malee sun ta'uu hin dandeenye isa kanaaf furmaan laatamee tasgabbiidhaan yoo dhugum gaala kana barbaaddeetti ta'eera ta'e yoo boruun ani ko si'iin ofitti deebisuu hin barbaadu si'iin fedheetii miti isatti narratti taasiste sanaan sirratti taasisuudhaaf akka tin jenneen adaraa kee isa kana adaraa sitti haa ta'u adaraa sitti dhaammanna akkati irratti hojjanne maaliif jennaan deefi waa jedheeraan ifaadhaan obboleessa kee irratti haaloo ba'aa jirta osoo haaloo baane ta'eera ta'e
osoo inni nagaa qabu osoo inni nagaan qabaatin akka tiraatee osoo jiru nagaadhaan jettu turtee jechuudha. Nagaadha jedhu biyyi muluun nagaadha biraan miti jenna isaan nagaadha jechaa jiru jechuudha. Akkamittiin nagummaa isaanii yookiin immoo nagummaa isaa akka isaanii adda baafatan hin beeku. Dooktoriin canaannaqamiin jedheen dooktorriin dhiphatiin jedheen jechaa turte jechuudha. Dooktorri nagaadha jechaa turte dooktorri yaalteetu bashitaa yookiin immoo dhukkubni akka keessa hin jiraan argite malee dhukkubni immoo waan inni raates seexanni iyyuu raatessuu dandeessu waan iyyuu raatessuu danda'a hin beeknu nuti isa kan hin beeknu bakka. Kanaaf iyyuu isa kanaaf immoo jechuudha namni kun gara amantaa maaliif gara amantaa hin geessine? Eshi atis maaliif gara amantaa hin geessine ree? Buziyyeef immoo deefiyyuu gaaffii isaan irraa qaban. Maaliif Abrahaam Ruutaa fi Efaarraa adda baasuu barbaadan? Isaanuma wajjiniidhaan gara amantaa geessinaa akka inni fayyu isarraa waa baruu barbaanne erga jettaniitu ta'ee jechuudha. Ruutumaa fi Efaa faana fuudhaa gara amantaa deema. Gara amantaa hin geessinu yookiin immoo gara kadhataas haa ta'u tsabalas hin geessinu yoo isaan jedhanii ta'e gaafa sana deebii argachuu dandeessu. Amma garuu adda baasuun keessaa maaliif isiniyyuu gaaffii isinirraa qaba jechuudha. Geessaan ilaalchan isaanii yookiin immoo sadan isaaniiyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu sin gaafata cubbuun nama kanaa. Cubbuun Abrahaam sin gaafata. Kan argee wajjin kan isatti dhiyaate xixiqqoota wajjin ofitti qabee kana godhi sana godhi biyyaan bayina irra rakkatina karaa irratti hin kufiina caati nyaattota hin ta'ina jedhee nama dhalootaaf karaa ta'aa ture nama kottu amsaa wajjin hin nyaanna maalii taana waliin isaatti dabarsina isiniin jedhee waan baay'ee isaa isiniif ta'aa ture har'a garuu akkana ta'e ani hin beeku dhugaa dubbachuu taanaan inni itti yaaduyyuu imimmaan tuna qaba yoo manaa godhaati waaqa inde darbismaa gooftaan koo sinaa eebbisu lammii koo siniin jaaladha. Waaqayyo gaa'ela bareedaa gaa'ela heebbifamaa siniif haa kennu gaa'elatti boqottanii ilmi namaa intalli namaa jireenya jiraadhe yoo jettee darbiteetti ta'e gaa'ela boqochiisaa dhala boqochiisaa gaafa argattedha waanta ta'eef siniin jechuun jaaladha. Hundumti keenya iyyuu kan dhamaanuuf kan hin dadhabnuu fi boruu jireenya gaarii jiraanneet jiruu gaarii jiraannee gaa'ela gaarii dhala gaarii arganneetu jennee dhamaana waanta ta'eef waaqayyoon koo sinaa eebbisu siniin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo warri ilaalcha hin taane warri ilaalcha amanaa namaaf qabdanii araarri isaa siniif haa ta'u anaaf illee araarri naaf haa ta'u jechuun barbaada. Waaqayyo furmaata haalaatu kadhadhaa fi dhugaan siniin jedhe kadhadhaa fi omtu sinitti hin hir'atu amantaa qabdaniin jechuudha. Kadhadhaa waaqayyo furmaata dhala nama hundumaati waanta ta'eef jechuudha. Deebisaa dhala nama hundumaati waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo gaariidha. Namni amma kana osoo jiru hordoftoota amma kana osoo qabu jechuudha. Kadhatee fi araarri ta'uuf hin dhiisu. Hidhaan irraa cituu hin dhiisu. Yoo dhuguma sobanii kana nurratti hojjechuu baatan yoo ta'uu baatee jechuudha. Innaa dhuguma immoo amina yaadanii kan hojjetan yoo taanaanii isaanumatu waan hin taane keeyyata. Kanaaf iyyuu ani sinan jaaladha. Sagalee isinitti baay'isee waaqayyo